Boordiin filannoo guyyaa galmee filattootaa itti jalqabu ifoomseetti jira. Sheek Hajji Ibrahim Tuufaa imbaasii Iraan Finfinneetti argamutti qaamaan dhiyaachuudhaan gadda isaanii ibsatanitti jiru. Qondaalli olaanaan Abuu tokko mootummaan federaalaa waraanaaf qophaa'aa jira jechuun ibse. Shakkii tokko malee gatiin hadhaawaa isin kafalchiisnaa jedhee hoogganaan tika Iraan. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kanan gamaa isinitti hime hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Boordiin filannoo guyyaa galmee filattoota itti jalqabu ifoomseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa galmee filattoota filannoo waliigalaa torbaffaa sanbata dhufu guraandhala 28 bara 2018 irraa eegalee akka jalqabu beekseera. Galmeen kun karaa dijitaalaan akkasumas immoo qaamaan buufataalee filannoo irratti argamuunis ni geggeeffamas jedhameera. Meelaat warqee Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo ibsaa kennaniin lammiilee filannoo irratti hirmaachuun barbaadan tajaajila dijitaalaa haaraa boordichi qopheessee fayyadamuun yookaan buufataalee filannoo dhaqanii akka galmaan waamicha dabarsaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti eerametti lammiileen appilikeeshinii moobaayilaa Markaayii jedhamu fayyadamuudhaan bakka jiranitti galmaa'uu akka danda'an ibsaniiru. Namoonni tajaajila dijitaalaa kana fayyadamuu hin dandeenye ammoo buufataalee filannoo dhaquudhaan galmaa'uu akka danda'anis ibsanitti jiru. Hoggantuun boordii filannoo Itoophiyaa akka jedhanitti immoo buufataalee filannoo biyyattii keessatti argamu 45,000 keessaa 17,000 irratti sirni galmee dijitaalaa hojiirra akka oolu karoorfameeras jedhaniiru. Kana malees immoo raabsaan meeshaalee filannoo fi leenjiin humna namaa filannoo gaggeessuuf barbaachisu jalqabamuu isaa dura teessuun boordichaa Meelaat warqee Haayiluu ibsanitti jiru. Sheek Hajji Ibrahim Tuufaa imbaasii Iraan Finfinneetti argamu qaamaan dhiyaachuudhaan gadda isaanii ibsataniiru. Waraana Israa'elii fi Ameerikaa raawwatamuun hordofee ajjeefamuu hoogganaa olaanaa Riippaabilika Islaamummaa Iraan Ayatollah Al-Kaamil sababeeffachuun pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tuufaa imbaasii Iraan Finfinneetti argamutti qaamaan dhiyaachuun gadda isaanii ibsatanitti jiru. Sirna gaddaa imbaasichatti qophaa'e irratti kan argaman Sheek Ibrahim Tuufaa galmee gaddaa irratti mallatteessuun gaddi itti dhagahame ibsataniiru. Yeroo ulfaataa fi qormaata cimaa kana keessatti deeggarsaa fi obbolummaan hawaasa musliimaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan uummataa fi mootummaa Iraan cinaa dhaabbachuu isaanii hoggantoonni imbaasichaa beeksisuu isaaniis ibsameera. Itti dabaluudhaan pirezidaantiin haasaa taasisanii du'a hoogganaa olaanaa kanaa gadda lammiilee Iraan qofa osoo hin taane kan hawaasa musliimaa guutuu addunyaa ta'uu ibsaniiru. Miidhaan qaqqabee kanaafis immoo hawaasa musliimaa mara waliin ta'uudhaan gadda guddaa isaan mudatee akka qooddatanis himanitti jiru. Qondaalli olaanaan Abuu tokko mootummaan federaalaa waraanaaf qophaa'aa jira jechuun ibse. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa uummata Tigraay Abuu tokko mootummaan federaalaa waraanaaf qophaa'aa jira jechuun beeksiseeti jira. Itti aanaa dura ta'aa Abuut obbo Amaanu'eel Asaffaa kaleessa eejensii Firaans Pirees waliidhaan mari'achuun waraanni mootummaa federaalaa kutaalee Itoophiyaa hundarraa fe'amee jira. Tigraay waraanaan federaalaatiin marfamtee akka jirtus ibseera. Qondaalli kun haalli kun kaaba biyyattii keessatti rakkoo haaraa akka dhoowwu yaaddoo uumaa jira jechuus ibseera. Torbeewwan darban keessatti loltoonni mootummaa federaalaa baay'inaan daangaa naannoo Tigraay irratti walitti qabamaa akka jiranis ibsameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaaffii fi deebii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Tigraay keessatti waraanni jalqabuuf akka hin jirre mirkaneessuu barbaadas jedhaniiru. Uummanni keenya lola jalqabuufis fedhii ta'ee akeeka akka hin qabnes beekuus jedhanitti jiru. Haa ta'u malee Abuut qophii waraanaa bal'aa irra jira jechuun ibsuudhaan waraanni yoo itti fufee akka duraan yaadan akka hin taane jechuunis akeekkachiisaniiru. Shakkii tokko malee gatii hadhaawaa isin kafalchiisuuf jirra jedhe hoogganaan tikaa Iraan. Hoogganaan tikaa Iraan Ameerikaan haa dursitu moo Israa'el haa dursitu jechuun Tiraampiin gaafataniiru. Hoogganaan tikaa Iraan Al-Laraajiin ajjecha Ayatollah Al-Kaamil shakkii tokko malee gatii hadhaawaa isin kafalchiisuuf jirra jechuun pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Ayatollahin haleellaa qilleensaa Yoosef Israa'eliin ajjeefamuun ni yaadatama. Al-Laraajiin ergaa fuula X Tiraampiin namichi waliin dha'uudhaan ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu raafamuudhaan ummata Ameerikaa waraana Iraan waraana cubbutti oofee jira jechuudhaan ibsaniiru. Amma Ameerikaan haa dursitu moo Israa'el haa dursitu jetteetti jirti jechuun hoogganaan tikaa Iraan kun Doonaald Tiraamp gaafateera. Waraanni USA fi Israa'el irratti sanbata darbe
gurraan dhala 28 baname jiddu galeessa bahaa raasaa akka jirus ibsameera. Ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio USA Israa'eliin tarkaanfii kana akka fudhattu dursinee beeynee turre jedhaniiru. Haleellaa dursanii of ittisuu waan ta'eef immoo Ameerikaan itti dabalamtes jedhaniitti jiru. Paarlaamaan Somaaliyaa heera mootummaa haaraa adeemsa waggoota 13 olii fudhatee raggaaseera. Paarlaamaan Somaaliyaa manneen maree lama of keessatti qabu roobii darbee heera mootummaa haaraa biyyattii raggaasuun adeemsa waggoota 13 ol fudhatee xumuruu ibseetii jira. Murteen kun sirna mootummaa biyyattii sirreessuuf immoo heera yeroo dheeraaf irratti hojjetamaa ture gara xumurutti fiduu isaa agarsiisa jedhameera. Akka afyaa'ii mana maree bakka bu'oota ummata Sheek Adiin Mohammad Nuur ibsanitti yaa'iin waloo manneen maree lamaanii irratti geggeeffamu miseensa mana maree gadi 186 fi miseensa mana maree olaanaa 37 heera mootummaa haaraa kanaan deeggaranii sagalee kennaniitii jiru jechuun ibsaniiru. Har'a guyyaa seena qabeessaa fi yaadatamaadha. Heerri keenya kan yeroo irraa gara dhaabbataa fi seera qabeessatti ceera jechuun afyaa'ii yaa'icha irratti dubbataniiru. Waldhabdeen baha gidduu galeessaa hammaataa dhufuunis gabaafameera. Iraan har'a ganama haleellaa misaa'ilaa har'a Israa'el irratti banuudhaan buufata waraanaa Ameerikaa irratti xiyyeeffattee rukutuun ibsameera. Israa'el haleellaa misaa'ilaa dachee Iraan keessatti raawwachaa akka jirtu Teel Aviivii fi Yerusaalem bilbilaan akeekkachiisa dhageessanitti jiru. Televezyiiniin mootummaa Iraan haleellaa dabalataa buufata waraanaa Ameerikaa baha gidduu galeessaa irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsameera. Waraanni Israa'el gara hidhattoota Hezbollah Libaanos keessatti haleellaa haaraa banuus ni ibsameera. Waraanni Israa'el gara hidhattoota Hezbollah Libaanos keessatti haleellaa haaraa banuus ibsameeti jira. Ministeerri fayyaa Libaanos haleellaan Israa'el Libaanos irratti guyyaa kaleessaa jalqabe raawwatee namoonni 72 ol ajjeefamuu namoonni 437 madaa'uu beekseera. Haleellaa kana hordofuudhaan namoonni 83,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'us BBC gabaasetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdaan isiniin jecha GMN subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdaan komentirra nuuf kaa'aa galgala gaarii qabaadhaa.